sirna cimaa lafa kaa'uun akka itti barbaachisaa ta'e communication system, road infrastructure amma biyya teenya rakkoon yochi roobni hagayya waggaa seentu roobni dhufe hagayya waggaa seente roobni yoo dhufe directly namni wal keessa deemu kutama. Kanaafuu wantoonni silaa jiruudhaaf bu'uura ta'an bishaan qulqulluu qabaachuun networkiin karaa wal qunnamtiidhaa sirnaan lafa jala diriiree investmentiin karaa sanitti akka gaariitti godhamuun guyyaa irraan tanaa barattoota meeqa ammaa tan Itoophiyaan mana galchaa jirti. Asitti immoo manatti haa galanii malee akkaataan itti baratan networkiin isaanii karaa intarneetiitiin waan cimaa ta'eef jecha everything is changing to the online world. Amma nuti kilinika banuuf teenya jenneeti qophooynee keessa hundisaa finnee jirra. Hoggaatti yaannu namoota waliin yaamne asitti baniinsi hin ta'u yookiin eebbisuun hin ta'u. Maal godhuuf deemna ammaan tana from physical clinic to telehealth. Hanga yeroo wanni kun achi dabrutti klinika keessa teenyee nama manatti tajaajiluudhaaf ammaan tana baatii as deemtu keessa labsuuf deemna. Kun hundinuu is changing the world. COVID-19 has changed the world the way we know it. Akka durii miti. Kana hundi keessaa qaba waan reefuu sadarkaalee akka nama leexaa tokkootti nam tokkotti akka hawaasaatti akka miidiyaatti maal godhuu qabna jettu san waan xiqqishoo gajjabeessuu barbaade waan irraan tanaasitti haasofnee fi miidiyaa garaagaraa irratti haasawamu yoo dandeenye haqaarree summarize goone firaafirootii keenyaaf dabarsuu information dhugaa irratti rarra'een yoo deemne gaariidha. San jechuun maali? Odeeffannoon vaayirasii kanaa guyyaa guyyaa jijjiiramti haa ta'uuti warroota hubannoo waan kanaa qabu ogeessota fayyaa dhaaba tika fayyaadha. Kana jala deemne yoo waliif dabarsine akka nama tokkootti gaariidha. Kun ammas karaa hawaasummaatiin isin warri miidiyaadhaa akkuma har'a nu dhiyeessitan kanatti hawaasa daaspooraa keessa qubatu gartee uummata biyya teenyaatiin hoggaa wal bira qabne xiqqashoolee taatulee colloo qabu asirra fiddanii yaadoo fi yaaddoo isaanii mari'achiisuun ammallee dirmannaa nuti jalqabne kana akka nu kabsan akka nuuf jabeessan gaafachuun hedduu barbaachisaadha. Karaa miidiyaatiin infographics jechuun barreeffamaa fi suuraalee waliif fidanii akka namni waa dubbisuullee hin dandeenye hoggaa arge suuraa sanirraa argee hubatu godhuun hedduu barbaachisaadha. Nuti akka Oromoo Health Professionalitti waan kana qindeessaa jirra. Karaa keessaatiin barreeffamni dhumee warri ogummaa giraafiksii qabu yeroo nu gargaare waan kana yeroo gabaabdutti dabarsuuf teenya. Dhaamsa ammaas karaa mootummaatiin press release everyday ganamuu update waan ta'u karaa uummataa tamsaasuu irratti warri miidiyaa shoora guddaa qaba. Ammallee ogeessa fayyaa gaafachuu kana irra deddeebiidhaan yoo godhame hedduu barbaachisaadha. Wanni har'a haasofnu boru moofaa ta'uu dandeessi. Information akkuma jijjiiramaa jiruun ogeessa fayyaa nukaas qofa jiru osoo hin ta'in warra Awurooppaa jiru amma dheengadda naa fi Dr. Caalaan waliin dhiyaannee turre. Akkanumatti iddoo hundatti ogeessota fayyaa kana yoo dhiyeessine gaariidha. Har'a nu wajjin ogummaan isaa ogeessa faarmasiitii ogeessa fayyaa internal mediciniiti. Namoonni narsiidhaa front line warri narsiidhaa irraan tana maal keessa akka jiran yoo dhiyaatanii dubbatan warri mental health hojjetan maaliif ijoollonni keenya COVID-19 vaayirasii qofaa miti. The fear and anxiety yaaddoo fi nama baareessuu irratti shoora guddaa taphata. Keessattuu ijoollonni mana galan kun akkam godhuu qabna. Information dhorkuu hin dandeessu. Information isaan argan kan odeeffannoo kana akka sadarkaa isaaniitti osoo ittiin kijibne dhugumatti himaa immoo waan hundatti himanii osoo hin baareessine suuduudhaan ijoollota kana akkana gatteessisanii itti himuun hedduu akka barbaachisaa ta'ee fi hoggonoota amantii asirratti dhiyeessanii isaanis akka gartee ergaa dabarfatan godhuun baay'ee barbaachisaadha. Guutumattuu gaa wanni kun ni dhufe biyyoonni tokko akka irra aanuun isaanii namaafillee abdii hora. Yeroo ammaan tanaatti abdii kutachuu osoo hin ta'in abdii horatanii ilmi namaa kanummaan akka keenyaa biyyoota isaaniitti sirna isaanii jabeeffatanii waan kanarra aanuu danda'anii jira. Nutilleen fakkii sanirraa barannee yoo isaan badii isaan hojjetanillee irraa illee barannee waan kana irra aanuu irratti akka hojjennu hedduu barbaachisaadha. Har'aan tana xiqqoon nuti si dhufneef gumaachaadha. Gumaachuu jechuun bakka jiranirraa qarshii 5 yoo qabaatan qarshii 100 yoo qabaatan keessa buusuudha. Immoo biyya keenya keessa taa'ee
achitti uummata keenya san tajaajiluudhaaf lubbuu isaa wareege hedduutu jira. Fakkeenya tokkoon isinii kana gaafaan biyya deeme Oromiyaa Physician Associationiin gaafa eebba isaaniitiin dhaqee naafi Dr. Guddataan Kaalifoorniyaanis biyya keessa ture nulachuu irratti argamne. Nama Oromoo tokko Dr. Kuni inni dhalataa naannoo Arsiiti. Immoo bikkinni itti hojjetu Harargee hospitaala Bishidiimoo jedhamu keessa hojjeta. Yeroo uummanni Somaaliyaa irraa buqqa'ee kaambii Hammarreessaatii fi Dirree Dhawaa qubatu san inni ifiif murteeffatee kaambii Hammarreessaa san uummata keessa galee uummata tajaajilaa ture jechuudha. Yeroo sanitti ni yaadattanii mootummaan uummata qofaa miti hojjettoota mootummaa hojjettoota fayyaatillee akka gartee uummata bira dhaabbachuun wanjalaatti uummanni kun warri hojjettootni fayyaalleen ija hamtuudhaan laalamaa turanii san hundaa'uu danda'ee baadhateeti uummata sanii wajjin wareegame jechitti argame jechuudha. Hoggaawwan akkasii ilaaltu xiqqoo nanarraan tana akka hoogganaa International Oromo Health Association yeroo na wareegutuni san biratti is just very minute waan inni godhe sanii jechuudha. Kakkasaa warri selfless warri wareegtonni yeroo isaaniitii fi hanga lubbuutti illee uummata saniif carraaqaa jiran hedduu waan jiraniif uummata kanarraa dhalachuun yeroo takka hedduu nama boonsisa. Qaxama siyaasaatii fi rakkoo jiruu hamtu keessa jiraachuun immoo uummatni keenya kun maal yoo godhe kana keessaa ba'a jettee yaaddoonis namanni galti. Namni carraaqe immoo waan keessaa ba'an hin qabu. Addunyaan irraan tana dagaagtee as geessituni lola meeqa keessaas dabartee beelli meeqatti bu'ee wallaala kana kan itti isaan dhuunfataniin barumsa irratti fuulleeffatanii uummata sanii barsiifatanii dinagdee isaanii guddisanii poolitikaan isaanii immoo akkami biyya gaggeessinaa irratti malee waan basics ta'an irra walii galaniiti. Biyyoonni immoo democratic country jedhamu kuni hedduun isaanii rakkoo beelaatii fi rakkoo duubatti hafummaa hin qaban. Mostly waan basic ta'an waan silaa fundamental waan bu'uura ta'an irra walii galanii biyya isaanii wal qixxeessaniiti akkasitti deemaa jiranii. Biyyi teenyallee yoo san keessaan baane wanni akka COVID-19 guyyaa dhufte akkuma mana gartee goojjoo qarree irra jirtu. Goojjoon qarree irra jirtu hoggayyuu yoo roobni roobe yoo galaanni dhufe sii gadiin qarree hallayyaadha yaaddoodha jechuudha. Kanaafuu biyyi teenya sun keessattuu aangoonni biyya sanii amma hiree qaban. Yeroo ammaan tan namni tokko akka ilma nama tokkoo yaadu jiru kanatti walitti dhufanii garaagarummaa siyaasaadhaa lagatanii akka lammii biyya saniitti akka ilma namaatti walitti dhufanii waan kana qolachuu irratti hojjechuudhaan kana keessa ammaas aadaa nuti duratti hin qabne tan namni yoo yaadallee siin ala qabaate namni kun yaada addaa qaba jechuudhaan nama kana hanga dhabamsiisutti wal barbaadan san dhiisanii it's okay to have another idea. It's okay to have a different opinion. Garuu at the end of the day nuti ilma namaati waan waliigaluu irratti yoo hojjennu taate waan adda nu fageessaa immoo yookaan if jidduu dhiphifnu taate ilma namaa baraaruu dandeenya. Lubbuun namaa ta biyya teenya sanitti rakkishaatuun immoo biyya nuti jiraannutti ilmi namaa tokko dhalate this person can be the person that will find cure for cancer jaanii yaadan jechuudha. Ilmi namaa tokko asitti dhalanna he could be the president, he could be an engineer jaaniiti lubbuu namaa kan akkanatti ulfeessan jechuudha. Ana akka amantii kiyyaatti lubbuu namaa ulfeessuun hedduu barbaachisaadha. Namni lubbuu takka baraare akka ilma namaa the humanity ilmoo dhala namaa hundaa'uu baraaretti ilaalama. So the preservation of life is very very important. Hanga dandeenyutti lubbuu namaa kana baraarru rakkoo gartee miskiinummaa faa ilaalanii ilmoo namaa kana akka gartee tuffitti akka hin jijjiiramne inumaatu dirqamni jiru. It's not about yoon ina waa qabaadhe Dr. Nuruddin yoon kabajeefi yoon ina ammoo maraataa gasoroo uffatu karaarra deemu yoo nama san kabaje saniiturra madaalamaadha jechuudha. Sadarkaa sanitti gabbuunee akka ilma namaatti maal uffattee fi ati makiinaa akkam ooftee fi ati immoo aangoo qondaala kamii osoo hin ta'in ilma namaa taatee wal dhageeffachuun hedduu barbaachisa. Wisdom come from a young person or maraataa irraa illee hoggayyuu namni tokko xiqqaate illee waan tokko kan irraa barattuu jira jechuudha. Namni maraataa yoo ta'es waan irraa barattuu jira jechuudha. Kun maal gaafata gurra qalbitti qaawuu jettee Oromoon hoggaamamaan. Gurri qalbitti qaa'u akkanuma dhageeffatee achiin baasu osoo hin ta'in
keessa keetiin waan san dhugumatti diippilii dhageeffattee deemuun waan nama barbaachisuuf ammaan tana yerootti wal dhageeffatanii rakkoo tana akkaataatti keessa dabarru godhanii atilleen asirra nu affeertee waan kana hundaa'u wajji mari'achuu fi ummata gumaachallee maqaa isaanii dhooytee akka hamileen jajjabaatee namoota biraallee akka gumaachan godhuu keessaniif dhugumatti galata qabdanii gaa kun ammaas dirqamuma keenya wal bira dhaabbachuun isanumaa ta'e nama hundaa mika gartee godhuu ni barbaada immoo yeroo isaa wareegee godhu ni takkata warri akka Nuuraddiin kun faan nama muratoodha namaasi haasawa hedduun haasofne immoo hojiitti amanu nu keessaa we call him the catalyst jechuun nama kakaasu waan ta'eef jecha ammallee asumaan isallee galatoomi jechaani isinillee fayyadaa. Hedduu galatoomaa mallee xinnoo ishee sagantaa kana dheeressine natti tola garuu isa kana dura sagantaa tokko jedheen ture waan ta'eef xinnoo ishee afaantu na dhugee jira. Namootallee hunda maqaa waameen xumurree asuma sagantaa keenya yoo ergaan qabdu ta'e Dr. Nuuraddiin asuma irratti xumuruu keenya waan ergaa gabaabduu qabdaa waan xumura irratti jirtu. Akkuma Dr. Obsaan akka gaariitti obsee jira waan hundaa wanni ani jiru yeroon ammaa biyya keenya keessatti yeroon abaluun kun dhaaba kana kaani ka ja'an ta'een yeroo lubbuu namaa baraaran yeroo lubbuu namaa du'arraa baasan kufiinsa biyyaa san irratti xiyyeeffatanii waan ta'eef waa hunda everything aside kaayaniiti hundi isaanii mootummaanis qabeenya ka qabus hundi isaanii harka tokko ta'anii wanna kana irratti bobbaa'uu qabaniin ja'a kanaafuu siyaasaa mee achi dhiisnee biyyatti hoggaa uummanni jiraate biyyi jira hoggaa uummanni jiraate siyaasaa jira kanaa hubataniin ja'a galatoomaa hundi keessanuu. Ayyee tolee kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa qophii tumsa waldaa ogeessota fayyaa Oromoo addunyaatii fi taasisnee kanarraa asuma irratti xumurraa namooti waan qabdaniini waan dandeessaniini namoota kana waldaa kana gargaaraa bira dhaabbadhaa isiniin jenna ankaraa gama kootii gargaaruu fi murteesseen jira. Egaa qophii keenya kanarraa asuma irratti goolabnaa qophii keenya irratti kan hirmaattanii Dr. Obsaanii fi Dr. Nuuraddiin hedduu galatoomaa isiniin jenna. Jawaar Mohammed illee nu faana ture. Riba Saadhiisee nu wajjin ture isaanis hedduu galatoomi jenna. Farhaan Abdusalaam yeroo qabsoo Oromoo keessattis aarsaa guddaa nama kafalaa turedha. Har'as guyyaa guutuu hojiirra jira. Farhaan atis hedduu galatoomi siin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyarraa asuma irratti xumurraa asirratti ammas harka keenya dhiqachuu yeroo gadi baanee ol deebinuu harka keenya sirriitti dhiqachuu akka qabnu hin irraanfatinaa inni kun aadaa nuuf ta'u. Sababa koronaa duwwaaf utuu hin ta'in garuma fuulduraattiyyuu wanta barbaachisaadha. Gaafa qofaanuu yookiis haxxiffannu yoo sooftii qabaannee sooftii funyaan keenyatti akkasitti qabannee qofaanuu yoo sooftii of biraan qabnu ta'e immoo yeroo qofaanuuf yeroo haxxiffannu harka keenya dachaafannee akkasitti akka qofaanuu irra deddeebi'een isinitti himaa. Yoo dhukkubii mallattoo dhukkubii kanaa nutti dhaga'ame isinitti dhaga'ame bilbilaatii ogeessota fayyaarraa gorsa fudhadhaa isiniin jenna. Kanaaf sagantaa keenya kanarraa asuma irratti goolabaa qophii kana kan geggeessaa ture Anlattuu Bushanii qophii biroon haga walitti deebinutti nagaattiin isiniin jedha. Turtiin keessan qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waliin haa ta'u nagaatti. Galatoomaa.